yeroo darbe artisti Caalaa Bultumee rukkutamee turuun isaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa waa'ee rukkutamuu artistii kanaa ilaalchisee aangoonni olaanoo hanga ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti yaadonni dheekkamsaa garaagaraa ka'aa jiru. Michi maal ture kan jedhu qabannee dhufneerra. Akkasumas qaama isa rukkutee Caalaan dubbateera. Namni Caalaa bira tures icciitii jiru dubbateera. Egaa guutummaa oduu kanaa hanga xumuraatti dhaggeeffadha. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf kaa share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Artisti Caalaa Bultumee yeroo ammaa icciitii jiru hunda dubbateera. Innis akkas jechuudhaan eegala. Galatooma uummata Oromoo fi hawaasa na jaallatu maraa fi hunda dursa waaqa kiyya isa gadameessa armeekoo keessatti uume kunuunsee tiksee fi hanga guyyaa irratti gaachana naaftee nan galateeffadha. Inni osoo ani of hin beekin erga ani dhaladhee of beekes qormaatawwan adda addaa jala na dabarseera. Lafa onaa keessatti bineensa bosonaa fi maraataa daggalaa keessa jiraatu mara firanaaf taasisee waliin na jiraachiseera. Kanaafan isa galateeffadhe. Itti aansuun uummata kiyya na jaallatuu fi na dinqisiifatu, warra gufannaa koo fi naaf dhukkubsatu, kan kaabaa kibbaa fi kan ba'aa fi dhiyaa hunda isaanii galateeffadha. Warri qaamaan na biratti argamtan, warri bilbilaan na iyyaafattan, warri miidiyaa hawaasaa irratti naaf dhukkubsattanii fi naaf birmattan galatoomaa jiraadha. Ani ammatti fayyaa qaba, garuu bu'aan qorannoo mana yaalaarraa eeggataa jiru waan jiruuf boodarra kanan isin beeksisu ta'a. Waaqni amaaf dabarsee nan kennine, na oolcheera, waaqni haa ulfaatu. Taatichi akkana ture. Guyyaa sana sababa dhimma hojiitiif jechan gara Finfinnee safara Labuu jedhamu deeme. Achitti obboleessa koo nagaraa dhugumaa waliin wal hagarree laaqana waliin nyaanne. Erga laaqana xumurameen booda nagaraa geggeessuuf waliin gadi ba'e. Isatti nagaadhaan madhee ergan deebi'een booda narratti raawwatame. Dhimma kanarratti obboleessi kiyya nagaraa dhugumaa waan barreesseef isarratti waan dabalu hin qabu. Ani Caalaan isuma duriitiin, onneenis tolaanis lolaanis isuma duriitiin, garuu qalbii koo guutuu maatii kiyyaa fi hojii kiyyaaf kennuu ergan jalqabeesii wantoota obsaanan dabarsa. Maqaan koo waan hin taaneen akka koo hin fedhu. Daa'imman koo guddifachuun barbaada waan ta'eef guyyicha kana obsaan dabarseera. Obsa jechuun immoo mirgaa fi kabaja ofii namaaf dabarsanii kennuu miti. Rakkoon kana caaluu akka hin uumamneef qabbaneessutu ta'a jedheen amana. Taatee kanaa fi obsi qofti gahaa akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Qaama aangoo fi bakka isaaf hin malletti fayyadame anarras naannoo sanarrattis jeequmsa kana fide karaa seeraan itti deemuun dirqama. Sana anaa fi seeraaf dhiisaa. Kun kabaja Caalaaf osoo hin taane kabaja uummataa fi olaantummaa seeraaf jecha godhama. Dhimma kana itti deemaan jira waan ta'eef waan irra ga'u walumaan hordofna. Gara xumuraarratti namni taatee fokkisaa kana narratti raawwate Jeneraal Tasfaayee Ayyaloo miti. Namoonni yeroo maqaa nama kanaa waaman miidiyaa hawaasaarraa hubadheera. Haa ta'u malee maqichi dogongora. Haqa kiyya barbaada haqa namaa jallisuun sirrii miti. Inni kun Jeneraal Tasfaayee Waldemaariyaam jedhama. Akka shakkutti namicha isa kanatu maqaa kana himatee deeme natti fakkaata. Maalis ta'u maal nama gochaa kana narratti raawwate seeraan ol ta'uu waan hin dandeenyeef gama seeraan kan murtee argatu ta'uu isaan hubachiisa. Gara fuulduraatti taateen akkanaa namoota biroo irratti akka raawwatamneef ciichinee kan qabsoofnu ta'a jedha artisti Caalaa Bultumee. Namni yeroo Caalaa Bultumee rukkutamuu bukkee ture icciitii akkas jedhu addatti qoodeera. Innis akkas jechuudhaan eegala. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, dubbachuufis nama saalfachiisa, dhiisuuf immoo haqatu bada. Caalaan Bultumee kaleessa naannoo sa'a 7 naaf bilbilee garam jirta dhimmaafan si barbaadaa jennaan Labuu akkan jiru itti hime. Inturre dhimma na barbaadeef natti himuuf Labuu na bira dhufe. Anis hojiirra biiroo waanan tureef achi been isa argachuun waliin laaqana nyaanne. Dhimma na barbaadeefis natti hime waliin taphachuu itti fufne. Baay'ee gammadaa akka ta'eef Waaqayyo seenaa koo jijjiireera.
amma gammachuun qaba hojiis hojjechaan jira naan jedhee na taphachiise kanarra ijoollee kiyyaan guddifadhaa haasaa namaan dhaqu naan jedhee gammachuu isaa gaafan argu anis hedduun gammade kanumaan walitti maramnee yeroo gargar boof jennu sin geggeessa naan jedhee yeroo na geggeessee deebi'u ijoolleen dhiiraa isa waliin turan kutaa biraa keessa turaniyyuu namni biraas kutaa ijoollee sana turte sana keessa tureera ijoolleen isaa waliin turan achi keessa jiru jedhee ilaaluuf yeroon deebi'u nama biraatu kuticha keessa jira tasuma namoota kana waliin afaan keessa wal ba'anii walitti bu'insi isaanii kun gara biraatti jijjiirame jidduudhuma kanatti umni biraa aalaa dhufuun caalaa qophaa jiru irraa miidhaa geessise garuu waaqayyo oolchaa waan ta'eef miidhaa cimaan irra hin geenye baga waaqayyo lubbuu isaanaaf oolche garuu ammas biyya kana keessatti olaantummaan seeraa haa kabajamuu qaba namuu aangoosaa da'oo godhatee akkuma fedhetti nama miidhuu hin qabu namtichi miidhaa caalaarraan geessise isa maqaan isaa miidiyaa hawaasaa kanarra deemus miti eenyuyyuu taanaan seeraan ol miti sirri namoota aangoo da'oo godhachuun ilmaan namaa akka boofaatti reeban gatii ishee kennuufii qaba jedha nagaraa dhugumaa guutamaa nama yeroo sana Caalaa Bultumee duukaarra ture toora miidiyaa hawaasaa toora feesbuukii irratti akkas jechuudhaan gadi lakkiseera. Itti aansuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo isaan aangootti dhufanii kaasee artist Caalaa Bultumee biyya isaatti kan deebi'e yoo ta'us artist Caalaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walitti dhufeenya addaa qabu kan jedhu namoota tokko tokkorraa hin dhaga'ama. Haa ta'u malee yeroo hammaa waa'ee rukutamuu artistii kanaa ilaalchise ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ifatti waan jedhan tokkoyyuu hin qabani garuu ni dubbatu jedhamee eegamaa jira nutis hordofnee kan sin beeksisnu ta'a hangasitti miidiyaa keenya eebbaa broadcasting subscribe gochuu hin dagatina komentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdannuuf kaa share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa hanga xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma an kan sin faana ture eebbaadha.